Sun raadiyoon VOA sagantaa Afaan Oromooti. Raadiyoon VOA sagantaa Afaan Oromoo wixataa gijimataatti galgal sa'aatii 2 wadhakka akka sa'aatii 3 meetira baandii 19 fi 20 Waashingtan irraa jalqabnu amma jalqabna. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali. Koreen Nobel Norway mummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed Ali badhaasa Noobelii nagaa kan bara 2019 akka badhaafamu murteessee jira. Thank you very much. It is a prize given to Africa, given to Ethiopia. Baay'ee galatu kun badhaasa Afrikaaf kenname Itoophiyaadhaaf kenname. Muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed itti ka badhaasa Noobelii ardu fudhateef koree fi isatti yaada isaanii dhiyeessanii galchumaaf waliin teessan nagayaa onkololeessi 11 bara 2019 raadiyoonii VOA sagantaa Afaan Oromoo Naayil Saatii fi meetira baandii irra caqasuu jirtaniin ani soraa lakeeti. Attamooltan oduu addunyaa fana jaallannee gammadaati. Oduun keenya har'aa waa'ee injifachuu badhaasa Noobeelii kan muummicha ministeeraa fi kan qaamonni adda addaa jedhan irratti fuulleeffanna. Akkuma kanaan paartilee mormituu Itoophiyaa badhaasi kunin waan nama gammachiisaati waan nama onnachiisaallee jedhanii akkuma kanaan rakkoo biyya keessa jirtullee irratti akka fuulleeffatu gaafatan. Bulchoota Afrikaa illeen baggammaddee jedhan Eertiraanii uummata Itoophiyaatiif uummata Eertiraa ammallee danfaafa dhiigi kennaan sheexana ofirraa dabsannee moonee jedhaniitiin muummee ministeeraa illeen baggammaddee jedhan ogeeyyotii dhaabaa Crisis Group bulchiinsi Abiy jijjiiram dansaa Itoophiyaaf Eertiraa dhufeen rakkoo biyya keessaallee itti fuulleeffachuu malee jedhanii namni biyya keessaatiif biyya alaalleen yaadedduu jechuu jira sammaan jettan waan arsanitti mukeessaak tokko oduu isaan fanne jaalanne nutti. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Ali badhaasa Noobel kan nagaa kan bara 2019 har'a injifatanii jiru. Dura teessuun koree Noobeelii Norway Berit Raasoomashin kana yeroo labsan akka jedhanitti. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali for his efforts to achieve peace. Koreen Noobeelii Norway muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed Ali nagaa fi walta'umsa sadarkaa addunyaa argamsiisuuf carraaqqii godheef keessumaa wal dhibdee daangaa biyya ollaasaa Eertiraa waliin ture furuuf tarkaanfii murteessaa fudhateef badhaasa Noobeelii nagaa kan bara 2019 badhaafamuu fi murteessinee jirra jedhan. Kana malees Dr. Abiy Itoophiyaa keessatti jijjiiramni akka argamu gochuun kunis siyaasa duraan mootummaa qofaan qabamee jiru irratti kan qiyyaafate ta'uu dura buutuun koree Noobel beessaniiru. Gama kaaniin barreessaan koree Noobel Norway Oslav Naistad yeroo muummichi ministeeraa Abiyyiif bilbilanii badhaasichi Noobel kan nagaa bara 2019 akka isaaniif kenname dubbatan Dr. Abiy akka jechuun simatan. Thank you very much. It is a prize given to Africa, given to Ethiopia, and I can imagine how. Baay'ee galatu kun badhaasa Afrikaaf kenname Itoophiyaadhaaf kenname. Hoogganoonni Afrikaa kabiroon ardii keenya irratti nageenya ijaaruu irratti hojjechuudhaaf agam kana qajeelummaatti akka fudhatan tilmaamuu nan danda'a. Baay'ee galatoomi, baay'ee gammadeen jira, baay'eetti mirqaaneen jira. Gama kaaniin Jaappaan ka jiru ambaasaaddarri Eertiraa Isxifaanos Afeworqii muummicha ministeeraa Abiy Ahmediin baga gammaddee jedhaniiru. Guutummaa Afrikaa keessatti yeroo kamiin iyyuu caalaa qilleensi abdii bubbisaa akka jiru irra deddeebi'ee dubbachaan ture ka jedhan barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guterres. Kanaafis sababaalee ijoo keessaa tokko muummicha ministeeraa Abiy Ahmedii jedhan. Mul'ati Dr. Abiy qaban Itoophiyaa fi Eertiraan hariiroo seena qabeessa akka qabaatan gargaaree jira jedhaniiru. Waggaa darbe biyyoonni lameen waliigaltee nageenyaa innaa mallatteessan ijaan arguu kootiif kabajaa guddaa natti dhaga'ama jedhan. Waan guddaan akkasii hojjetamuun kutaa sana keessatti carraan nagaaf tasgabii akka argamuuf karaa saaqe ka jedhan barreessaa dureen tokkummaa mootummoota hooggansi Dr. Abiy kanneen Afrikaa keessaa
bira darbe kanneen biroofis fakkeenya gaarii ta'aa jedhaniiru. Kunis dura dhaabbannaa darbe dhiisanii uummataa fi iddoo duraa kennu ka jedhu of keessaa qabaa jechuun hubachiisan. Badhaasi Noobeel kan nagaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmadiif kennamuun hacuuccaa Itoophiyaa keessaa kan waggootii kurna hedduu booda kabajaa mirga dhala namaa ilaalchisee jijjiiramaaf kaka'umsa inni argamsiiseef beekannaa ka kennu ta'uu muummichi barreessaan Amnesty International Kumii Naa'idaa'oo dubbatanii jiru. Dr. Abiy baatii eebila bara 2018 egaa aangootti dhufanii qabee jijjiiramni waaltaa humnootii nageenyaa keessatti fidan seera jaarmeeyolii gargaarsaa akkasumas biyya ollaa Eertiraa waliin nageenya buusuuf waliigaltee nagaa akka irra ga'amu gargaaranii jiru jedhan. Hoogganooti bulchiinsa waraana Sudaanii fi mormitoota siviilotaa gidduutti waliigalteen akka uumamu jaarsummaadhaan gidduu seenuun hiriirri mormii baatileef ture akka dhaabbatu akka xumura argatu Dr. Abiy gargaaranii jiru jedhaniiru. Badhaasi kunis rakkoo dhiittaa mirga namoomaa kan hojii hanga ammaatti hojjetame faallessuu malu dhaabsisuudhaaf ciminaan akka hojjetan isaan jajjabeessaa jedhaniiru. Ciminni hooggansa muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaa keessatti jijjiiramni gaariin akka argamu akkuma Eertiraa waliinis hariiroo gaariin dhufuuf gargaareera jechuudhaan xiinxalaa gameessi garee International Crisis Group jedhamu William Davidson dubbataniiru. Garuu biyya keessatti gareelee siyaasaa haaraa gidduutti tasgabbii siyaasaa argamsiisuuf hojii hedduutu isaan eeggata jedhan. Kana malees deemsa nageenyaa Eertiraa wajjin jiru tarkaanfachiisuudhaaf gara fuula duraatti rakkoo jabaan eeggachuu mala jedhaniiru. Bara darbee Itoophiyaan addunyaa irratti uummata walitti bu'iinsa uumameen biyya ofii keessatti jireenya irraa buqqaan hedduu qabaachuu ishee ka beekamu yoo ta'u, ce'umsi Dr. Abiyyiin hoogganamu hojii guddaa kan isa eeggatu ta'uu agarsiisaa ka jedhan Deefsan hariiroon Eertiraa waliin jiru mirkaneessuufis akka ta'uuf danqaa mudate dhabamsiisuun hojii ka biroo hojjetamuu qabu ta'uu hubachiisan. Waliigalteen Eertiraa waliin tolfame hariiroo dippiloomaasii jalqabsiise toora bilbilaa akka banamu gochuun biyyooti lameen gidduutti tajaajilli geejjibaa hangi tokko akka jiraatu godheera jedhan. Oduun keenya kanuma. Ammaan tana raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Badhaasi Noobeelii muummee ministeera Itoophiyaatii kennan kanaan akka itti gaafatamaan biiroo muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Nugusuu Xilahun jedhetti ka uummatii Itoophiyaa muummee ministeeraatti adaraa kennate. Badhaasi kun hojiitti nama jajjabeessaallee jedhe. Iskindir Fireewoot Finfinnee nu erge tujubeen nutti. Hoogganaan isaanii kaadhimummaan dhiyaachuu kan dhagaan lammiiwwan Itoophiyaa sirna Osloo bifa garaagaraan kanneen hordofan hedduudha. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed garuu har'ayyuu hojiirra turan. Injifachuuf dhiisuu isaanii kallattiin hordofuu manna hojii isaanii idilee irratti ko'ummatanii kan turan ta'uu waajjirri isaanii beeksiseera. Badhaasi Noobeelii nagaa bara 2019 Osloo keessatti ennaa ifa taasifamu badhaasa kanaaf akka dhaqqaban kan isaan taasise dhimma Sudaan ilaalchise gita isaanii kan Sudaan Abdallaa Hamdoo waliin mari'ataa turanii jedha waajjirri isaanii. Oduu gammachiisaa kana kan dhaga'an illee hojii sanarra ennaa jiranitti. Miira isaan ennaa injifachuu isaanii dhaga'an maal akka ture kan nuuf ibsan daa'aqoon Daani'eel Kibrat turanii jedha Iskindir. Daani'eel akka jedhanitti amalli isaanii dhimma tokko ennaa xumuran isa kan biraatti darbuudha. Dhimma isa duraa ennaa itti kaastu achirra ooluun fedhan hojii isa kaanitti darbuu barbaaduu jedhanii jedhan. Itti gaafatamaan pireesii waajjira muummicha ministeeraa obbo Nugusuu Xilahun ibsa kennaniin yaada wal fakkaatu calaqqisan. Badhaasi kun uummata Itoophiyaa maraaf kan badhaafamedha kan jedhan obbo Nugusuun walta'uun keenya maal akka ibsu mul'isaa jedhaniiru. ዛሬ ለመሪያችን የተሰጠው እውቅና ሽልማት እኛ ኢትዮጵያውያን አንድ ስንሆን beekannaaf badhaasi har'a hoogganaa keenyaaf kenname kun nuti lammiiwwan Itoophiyaa ennaa tokko ta'an wal dhaggeeffan ennaa wal kabajnu nageenya dhiifamaaf jaalala sammuu keenyaaf qaama keenya ennaa bichisiifnu waan mara injifachuu akka dandeenyu kan godhe badhaasaaf beekamtii ergaa guddaa dabarseedha. Kanaaf badhaasi kun mallattoo kan ta'u baatilee 18 darban hojii hojjetamaniif utuu hin taane hojii ittaanee hojjetamuufis ergaa nuuf dabarsa. Yeroo ittaanutti nuti lammiiwwan Itoophiyaa addaddummaa hedduu qabaannus addaddummaa keenya haala tasgabbaa'een dhimmootii walitti nu buusan bakka xiqqoo qofaa kenninee fi dhimmootii guddaa tokko nu godhu irratti yoo hojjenne dhimmootii seenaa keenya gaarii ta'an yoo
ol kaafnee mul'ifne rakkoolee jiran garuu murteessinee barnootaaf akka ta'an qofaaf yoo dubbanne badhaasi kun nuyi lammiiwwan Itoophiyaaf badhaasa imaanaa kennachuu goonee fudhachuu dandeenyaa jedhan. Lammiiwwan Itoophiyaa damee adda addaa irratti bobba'anis badhaasi kun hiika guddaa kan qabu gatii guddaan kennamuufii kan qabu ta'uu isaallee dubbataniiru. Waggoota 6 tokkummaa mootummootaa keessatti sadarkaa aangawaa olaanaatti nama sadaffaa ta'uun kan tajaajilan Dr. Tagany Warq Geetuu tokko turan. በጣም ደስ ብሎኛል። ትልቅ ነገር ነው ለሀገራችን፣ ለህዝባችን፣ ለአህጉራችን። baay'ee gammadeera. Biyya keenyaaf, ardii keenyaaf, uummata keenyaaf kun waan guddaadha. Walumaa gala biyyootii guddataa jiraniif waan jajjabeessaadha. Ni dadammaqsa. Keessumaa qaamotii nageenyaaf hojjetaniif gumaacha guddaadha. Naannoo keenya tasgabbeessuuf waliin hojjechuuf nagaan waliin jiraachuuf illee ni gumaacha. Badhaadhinaaf nageenya keenyaaf illee gumaacha olaanaa qabaata. Akka lammii Itoophiyaatti immoo hedduun boona. Hojii nama boonsu waan ta'eef isaanis kana argachuun waanuma isaaniif malee jedhan. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitootessa 24 bara 2010 itti gaafatama Itoophiyaa hoogganuu kan fudhatan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed kabajaa sadarkaa addunyaaf kan ga'an aangoo sadarkaa olaanaarra waggoota 2 ituun turini. Hojii isaanii saffiinsaan hojjechuuf dandeettii isaanii kan dubbatan hedduun yeroo gabaabaa keessatti waan hedduu hojjechuudhaan beekamuu jedhu. Haaromsamuu masaraa mootummaaf paarkiin tokkummaa kan masaraa sana keessaa hatattamaan yeroo inni itti xumurame keessummoonni daawwatan kaleessa sirna eebba isaa irratti kan calaqqisan illee suma kana ture. Waajjiraalee mootummaa dhaaboliif waldaalee sadarkaa addunyaa bira ergaan baga gammaddanii akkuma itti fufetti jira jedha Iskindar Fireew Finfinneerraa. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waan hafedda dabara paartileen siyaasaa Oromoo muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed badhaasaa Noobeelii kan argachuun waan nama jajjabeessaati. Akkuma kanaan rakkoo nagaa biyya keessaa illee falitti barbaadu malee jedhanii Tsahaay Daamtoon nu erge. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed badhaasa Noobeelii nageenyaa bara faranjootaa 2019 injifatan. Dr. Abiy Ahmed hariiroo Itoophiyaa fi Eertiraa waggoota 20f addaan citee ture haaromsuu rakkoon Sudaan nagaan akka hiikamu humnoonni Sudaan kibbaa mariidhaan biyya isaanii akka tasgabbeessan Eertiraaf Jibuutiin Somaaliyaaf Keniyaan garaagartee isaanii nagaadhaan akka hiikkataniif gahee olaanaa taphachuun badhaasa kan injifatan jedhame. Dhimma badhaasa nagaa Dr. Abiy Ahmed argatan irratti raadiyoon sagalee Ameerikaa paartilee morkattootaa kan maqaa Oromootiin socho'an keessaa dubbisee jira. Obbo Mulaatuu Gammachuu barreessaa paartii Koongirensii Federaalistii Oromooti. Badhaafamuu isaanii kanatti nuyi akka paartiittis dallansuun qabnu garuu waan riizerveeshinii nuyi qabnu amma danda'ametti Oromoonni ergi isaanii gara taayitaatti ba'anii asitti nagaa hin argataa gaaffii isaatiif deebii gaashaa argataa jennee amantaa guddaa qabna turre garuu rakkina baay'eetu nurra ga'aa jira. Oromoon amma waggaa baay'ee asitti yeroo inni itti nagaa argatee tokkummaan isaa mirkanaa'ee adeemu jennee yaadaa turre kun baay'ee hin taane rakkina gubbaa turre karaa kanaadhaa gadda qabna. Akka Obbo Mulaatuun jedhanitti badhaasni kun hariiroo biyyoota ollaa fi gaanfa Afrikaa bu'uureffatedha. Kanaaf Dr. Abiy badhaasa kana akka onnachiiftutti fudhachuudhaan gara nagaa buusuu kan biyya keessaatti deebi'uu qabu jedhan. Waan dhugaa kan nuyi haaluu hin dandeenye waggaa baay'eedhaa fi Eertiraa fi Itoophiyaan walitti dhufeenya ishee yeroo baay'ee yaalaa turte ergi Dr. Abiy gara muummee ministeerummaatti dhufanii asitti kun wayyaa'ee biyyi lachuudhaa nagaa argattee walitti adeemaa turteetti. Karaa gara biraa Jibuutii fi Eertiraa walitti dhufaniiru. Gaanfa Afrikaa gubbaatti amma ta'utti nagaan hin jiraataa jennee yaannaa. Olloota keenya wajjiniinis karaa hundumaanii digirii 360tti homaa rakkina qabna jennee hin yaannu. Kuni ba'ees yommuu ofitti deebinee keessaan immoo yommuu ilaallee jennu namni baay'een buqqa'aa ture, mana isaatti gadhiisaa ture, namni baay'een garmalee hidhamaa ture, garmalee du'aa ture, namni baay'een beelaadha, jireenyi baay'ee addaadha ol ka'aa jira. Yeroodhaa gara yerootti fooyya'aa utuu jennu rakkinni adda addaadhaa biyya keessatti uumamaa jira. Karaa kanaa gadda qabna jennee kan nuyi ilaallu. Jeneraal Haayiluu Goonfaa koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo obbo Abbaa Nagaa Jaarraatiin hoogganamuuti. Badhaasni Noobeelii nagaa kun badhaasa qeerroo Oromooti jedhan. Akka paartiitti nuti tokkoffaan
akka biyyaatti wanti maqaa biyyaan argame akka biyya keenyaatti nuuf kabaja addatti immoo nuuf wanta kana hundaanuu kan nu jijjiirama biyya kanaas haa ta'u kan gaanfa Afrikaa kana kan fide qabsoo qeerrootiin nuti gumaacha qabsoo qeerrootiin argame innee fudhannaa addatti immoo Dooktor biyya kana hoogganee maqaa biyyaatiin fudhachuu isaatiitti gammachuu qabna. Dooktar Abiy sadarkaa biyya alaatti beekamtii gama nageenyaan gonfatan biyya keessatti dabalachuuf karaa nagaa fi tasgabbiin rakkoo nageenyaa biyyattii keessatti bakka adda addaatti mul'atu furuuf hojjechuun ni barbaachisa jedhan Jeneraal Haayiluu Gonfaan. Firumaa maqaan isaatu badhaasa nageenyaati. Badhaasa nageenyaa kana immoo dhugaa dubbachuuf akkaataa yaada inni qabus akkaataa quba qabnutti nageenyaaf dursa kennuun ilaa fi ilaameef kennuun mariif kennuun waanuma jiruudha. Biyya keenyattis wanti mul'achaa jiru wanti namatti hin tolle gola keenya keessattis wanti sirraa'uun irra jiraatu ilaa fi ilaameedhaan nagaan biyya keenyatti bu'uutu irra jiraata. Carraa kanaanis isas ta'ee warri biraa falli jiru kan waloon nu injifachiisu nagaa fi nagaa duwwaa ta'uusaa beekamee biyya keenyaaf nagaa fi boqonnaa of galtii afura galfattii kennuufii qabnaa. Carraa kanatti fayyadamee kanan godhee yaada dandeettii fi waa tolchuu dandeettii inni qaburraa ka'e. Paartileen morkattootaa maqaa Oromootiin socho'an badhaasa nagaa muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed argatan irratti mormii akka hin qabne ibsaniiru. Garuu jedhan nageenya biyya keessaatiif xiyyeeffannoo kennuun barbaachisaadha jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Amma yaadaa Finfinnee fi fulaa akka akkaatii argannee jira. Naakoriif Tsahaay. Masgeen kumsaa tola sanaan jedhanii kan hin jiraadhu baqataadhaan Naayiroobiidha. Waa'een kun jechuun karaa tokko yoo ilaalte akka namaatti gaariidha fudhachuun isaanii garuu haala amma biyya keessa jiruun immoo nagaa kan jedhamuun ammaan kana nagaan hin jiru biyya keessa. Oromoonni du'aa jira, hidhamaa jira. Mootummaanii fi waraanni mootummaa Abiyyiin durfamu kuni kan hojjechaa waan nagaa irratti immoo Noobela nagaa fudhate yoo jedhan biyya keessaa nuti xiqqoo ishee nuti dhaga'ama. Garuu akka muummee ta'anii muummee ministeeraati nagaa buusaniiru jedhamee yoo dhugumaan Noobelli kun isaaniif hin malu jedhee tan fudhadhaan. Ani maqaan koo Namayoo Tolasaan jedhamee kanan jiru Keeniyaa Kaakumaa kaampii keessadha. Kanan jiraadhe amma 2017 akka lakkoofsa Awuroopaatti kan gara Keeniyaatti seene. Badhaasa Dooktar Abiy Ahmed argatan irratti baay'ee an akka nama tokkotti gammachuu guddaadha kan natti dhagahame. Kanarra darbee hojiin isaan hojjetan hundiyyuu kan nama boonsuu fi kan nama gammachiisu fakkeenya gurguddaa kan namaaf ta'udha. Baqattoonni Itoophiyaa irraa baqatanii kaampii kana keessa jiran rakkoo gurguddoo keessa kan isaan jiran. Kanarratti itoo mootummaan ilaalcha godhee qaama dhimmi ilaallatu waliin dubbatee yoo hin danda'amaaf ta'e immoo gara biyyaatti yoo deebisan waan tokko jedha. Maqaan koo Alii Saafeen jedhama. Jiraataa godina Gujii Bahaa aanaa Gorodola magaalaa Harqalloodha. Galanni waan dansaa waan hamtuun ta'uu jedhani jetta. Namni tokko waan dansaa hojjetu waan dansaa argata. Garuu wanni dansaan tokko manarraa ka'uu qabdi, maatiirraa ka'uu qabdi. Ofii keetirraa kaatee ollaa keetii ganda keetii achumaan aanaa deemtee addunyaa bahuu qabdi. Osoo ollaan kee boohaa jiru manni kee boohaa jiru sabni kee dhumaa jiru rakkachaa jiru addunyaan badhaafamuun akka nama tokkootitti mormii hin qabu badhaafamuu qaba. Addunyaaf hojjeteera garuu akka biyyattiitti akka godina Gujiitti badhaafamuu isaa irratti ani sunan gammachiisu. Maaliif jennaan uummanni godina Gujii uummata Oromooti uummata Itoophiyaati waggaa guutuu waan addunyaa kana ta'e addunyaarra ta'een beekni dhumaa hidhamaa ajjeefamaa biyya ari'amaa sarbamaa turuu isaatii fi saba san keessa dhaqee waan argamee fi badhaafamuu isaa irratti wanti guddoon natti dhagahamu hin jiru irraa kiyya. Yaadam dhageettan kun ka galmoo Daawit Naayiroobii fi Oromiyaa gama kibbaatiin nu erge amma immoo yaada Finfinneetti dabarra. Finfinneef naannoo isii dabarra Naakoriif Tsahaay. Ani Gizaachuu Namuumsaan jedhama. Amboo Yuunivarsiitiitti barsiisaa muummee gaazexeessummaa fi kominikeeshiniiti. Egaa guyyaa irraa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed akka Nobel Peace Prize mo'atee miidiyaaleen adda addaa gabaasanii jiru. Kuni gaariidha akka saba tokkootti akka dhalataa Itoophiyaa ta'e tokkootti na gammachiisa argachuunsaa. Imeejii biyyi keenya qabdu sheeppi gochuudhaaf akka Afrikaattis imeejii akka Afrikaatti naannoon kun qabu baay'ee addunyaa irratti ibsu. Baay'ee barbaachisaadha. Keessumattuu haala nageenyanni biyya Eertiriyaa wajjin buuse kaawwatanii ta'an isaan kana filataniif kan inni mo'achuu danda'e akka isaan jedhaniitti.
Gara keessattis rakkooleen adda addaa ni mul'atu. Boorderii irratti sabaaf sablammoota gidduutti ammayyuu wantoonni dhaga'aa jirru ni jiru waan ta'eef kanas haalaan gara keessatti xiyyeeffachuudhaani haala nageenyaa biyya keessa jiru irrattis xiyyeeffatanii akkuma maqaan isaanii addunyaa irratti ka'ee kana biyya keessattis fudhatama akka argatanitti waldhabdee qaamolee siyaasaa gidduu jiru furuu fi irratti xiyyeeffachuu qabuun jedha. Maqaan koo Miskaawa Adamsiin jedhama. Duraattuu magaalaa Ambooti. Muummee ministeera keenya guyyaa har'aa Noobel argateera. Kun isaaf kennamuusaa baay'ee natti toleera. Jechuun nageenya irratti biyyaaf irra darbee biyyoota ollaa keenyaaf jiran Afrikaa maraaf waan baay'ee gumaacha waan buuseef kan argachuu isaatiif baay'ee gammadeen jira. Ani ogeessa fayyaadha. Hospitaala Riifaraala Yuunivarsiitii Amboo irratti hojjedha. Dr. Abiy badhaasa Noobeelii nagaa addunyaa kana isaatiif gammadeera. Garuu immoo nagaa inni eegsise naannoo Itoophiyaa kan jiran irratti malee nagaa irratti kan inni hojjete guutummaa guutuun gahaadha jedhee hin fudhadhu. Sababiin isaa tokkoffaa irratti godinaalee Wallaggaa Arfan gidduu irratti lola bal'aatu jira. Oromiyaa lixaa fi Oromiyaa kibba keessatti lolli deddeebi'ee mul'achaa jira. Darbiis immoo yookaan naannoo Amaaraatiinis yoo ilaalle naannoo Walloo fi naannoo uummata Maanti irratti kan ta'aa jiru guutummaa guutuutti nagaa Itoophiyaa keessattis buuseera jedhee kan amanuu hin qabu. Garuu immoo kana moo'ee argachuu isaatiif lammaffaa irratti immoo uummata bal'aa saba Oromoo keessaa ba'ee kan argachuu isaatiif gammachuu guddaatu natti dhaga'amaan jedha. Caalaan jedhama. Hojiin koo shufeeriidha. Dr. Abiy badhaasa Noobel argachuu isaati baay'ee gammadeera. Kan kana caalu yoo soo argate baay'ee ilma abbaa gadaa waan ta'eef Dr. Abiy nama cimaa, nama gaarii, nama yaadaan waa jedhee amansiisuu danda'u waan ta'eef badhaasa kanaa olii yoo argate iyyuu baay'ee itti gammanne akka nama dhuunfaa tokkotti jechuudha. Maqaan koo Biiftuu Waliiqaa jedhama. Jiraattuu magaalaa Amboo yeroo ta'u filannoo Noobeelii baranaa irratti Dr. Abiy injifachuu isaatiin gammachuu guddaa natti dhaga'amee jira. Sababbiin isaas hojjaa isaatiin irraan kan ka'e kun isatti xiqqaata jedhee yaada. Akka hojjaa isaatiitti kana olis kan isaaf ta'uu isaa nan yaada. Baay'een gammadee uummanni Itoophiyaa marri isaanii akka gammadan immoo abdii guddaan qaba. Maqaan koo Daagii Madaarsoo jedhama. Kanan jiraadhu magaalaa Amboodha. Badhaasa kana argachuu isaa gammachuu guddaan natti dhaga'ama jechuudha akka lammii Oromoo tokkootti. Haala nageenya jedhamu irratti immoo Oromiyaa guutuu keessatti iddoo tokkotti haalli nageenyaallee haala barbaadamuun kan mirkanaa'e miti. Isa kanarra immoo gara fuulduraatti hin godha jenneeti kan abdannu. Kanaaf immoo akka Oromoo tokkootti nutti dhaga'ama. Maqaan kiyyaa Jaatamii Boonayyaa jedhama. Barataa Yuunivarsiitii Saayinsii Teekinooloojii Finfinneeti. Badhaasa nagaa kan argachuu isaaniitti yaa gammade. Ammoo duubaan lama jira walqaxa yookaan ammoo walqabas tokko maan ennaani warroota Afrikaalee keessa biyyiitiin kennaa namni Oromiyaa keessa tokko waan kan argachuun gatii guddaaf gammachuu guddaadha. Kun ta'ee adoo jiru yoo qa'een kan kee dhiigaa mana biraatti ammoo cooma isaan affeeranii waan isaan dhaga'amu tokko akka jiru beeka. Waan akkasiin natti dhaga'amu. Irreelleen dhuga qabdii, irreettiilleen dhuga qabdii waan jedhanis jira. Kanaaf akka nama keenyaatti argachuu isaanii guddoon gammada. Kanumaa wal qabate ammoo wanneen dabarfadhu akkuma qa'ee biyya yookaan Oromoo irratti nagaan beekaman kana qa'ee duriillee sirna gadaatiin beekamtu kanarratti hojii sun odoo argisiisanii jedha. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii mee amma immoo gara yaada Muktaar Jamaal Adaamaan erga dabarra. Boonsaa Onatoo jedhama Finfinneerraayi. Badhaasa amma Dr. Abiy injifatan kanatti akka lammii tokkottis itti gammadeera. Sababni hojiilee hagayoonaa mummichi ministeeraa hojjetan keessumaa immoo nagaaf tasgabbii irratti Peace Prize jedhamu sochii isaaniitiin guddaa gammadeera. Keessumaa naannoo gaanfa Afrikaa irratti paartii kun nagaa Eertiraa waliin buusan irratti badhaasni kunis kan isaan laatame.
Muummichi ministeeraas badhaasa kana eega fudhataniin booda sadarkaa biyyaattis gadi fidanii sabaaf sablammoota biyya kanaa gidduuttis nagaaf tasgabbiin akka bu'u uummannis immoo bu'aa kana hubatee gara kanatti ni deema jedhu abdii guddaan qabaachuudha. Maqaan kiyyaa Burreessoo jiraataa magaalaa Adaamaatti. Akka dhuunfaa Abiyyi muummichi keenya argachuu isaatti gammachuu akkana jedhu keessa jira. Akka uummata Oromootti ammoo gadda guddatu keessa jira. Maaliif yoo jenne uummanni Oromoo kallattii asaniinuu dhiigaa jira. Inni uummata Oromoo akkuma kana isaarrallee jigaa jira. Korakkaattis, daangattis, kaabaanis, kibbaanis. Karaa kaabaatiin yoo fedhan uummanni walirraa dhiigaa jira. Karaa kibbaatiin yoo fedhan Booranaaf Gujii dhiigaa jira. Karaa baatiin yoo fedhan uummanni Leedaa dhiigaa jira. Karaa lixaatiin yoo fedhan uummanni Wallaggaa dhiigaa jira. Oromiyaa keessatti urguma Abiyyi Azzaa'ee nageenyi gaaf tokko argamee hin beeku. Asuma Adaamaa biratti uummanni Karrayyuu eeggatam gaafa irreechaa uummanni naannoo Amaaraas irraa dhufe uummata Karrayyuu ajjeesee jiran. Oromoo hedduutti nageenyi hin jiru. Dhaabbilee Oromoo hedduu waraanatu jira. Bakka Oromoon bakkee tokkotti araaramee bakkee tokko gaaddisa tokko jala taa'ee hin marannetti nageenyi hin jira jenneetiin wannoon jennu. Dura nama mana ofii nageenya buusetu gadi baya. Mana keenya keessa waraana guddatu jira. Jiraataa magaalaa Finfinneeti. Badhaasni Noobeelii addunyaa badhaasa nama nagaa addunyaa keessatti shoora guddaa taphateef badhaasa kennamuudha. Badhaasa guddaa badhaasa ajaa'ibaati. Muummichi ministeeras uummanni biyya Itoophiyaa uummanni Oromoo baga gammachuun hin barbaada. Qorannoo hojjetanii qorannoo gadi fagoo hojjetanii odeeffannoo guuranii irra jira wal maddii qabanii badhaasa kana kennan lafumaa ka'anii jira. Asuma Finfinneen jiraadha. Haayiluu Leellisaa jedhama. Badhaasi har'a laatame akka Oromoo tokkotti nu gammachiisus badhaasi kun badhaasa nageenya uumuuti kan jedhu natti fakkaata. Ani kanarratti maal jedha nageenyi keessaa jalqaba ture. Otoo keessaa jalqabee otoo uummata Oromoo tokkoomsuudhaatiin akkasumas immoo biyya kanatti ragaa fiduudhaan olaantummaa seeraa fi paartiilee adda addaa qaamota adda addaa yaadaan addaan jiran walitti fidanii otoo tokko godhanii nagaa buusanii gara samaatti otoo ta'e hunda keenyaafuu gammachuun kun guutuu ta'a ture jechuudha. Maqaan kiyya Idriis Abdurroo jedhama. Magaalaa Adaamaa keessa jira. Koreen badhaasa kana badhaaseef rakkoon kun akka jiru ibsee jira. Haa ta'u malee rakkoo biyya keessa mul'ate sanii fi badhaasni kun isaaf kennamuun hamilee isatti akka oolu ibseeti jira. Kanaafuu badhaasni kun tarii Dr. Abiy Ahmed jabaatanii nagaa biyya keessaatiif ni dalagu jedheen abdadha. Kanaafuu badhaafamuu isaaniitiif gaarii jedheetumaan fudhadha. Biyya keessa rakkoon ni jira. Iddoo garaagaraa keessatti walitti bu'iinsa sabootaan ni jira. Daangaarratti walitti bu'iinsi ni jira. Namni biyya keessa baqatees ni jira. Qe'eessaarraa buqqa'ee ni jira. Dhaabbanni badhaasa kana kenne ibsee jira. Ta'ullee Dr. Abiy Ahmed badhaasa kana argachuudhaaf akka ijootti kan laallame nagaa Eertiraa wajjin buusan sanii dabalataan immoo biyyoota ollaa kan akka Sudaan keessatti walitti bu'iinsa ture san araarsuu isaaniiti kan laallame. Kanaafuu anaa fi badhaasni kun isaaniif gaariidha jedheetiin fudhadha. Maqaan kiyya Sultaan Abdallaa jedhama. Godina Arsii Aanaa Sirrirraayi. Badhaasni muummicha ministeeraatiif kenname dhugaa dubbachuudhaaf badhaasa gammachuu uummata Oromoo uummata Itoophiyaa hundaaf kan kenname jedheen fudhaa. East Afrikaatti nagaa buusuudhaaf tattaaffii isaan godhan Itoophiyaa fi Eertiraa akkasumas Sudaan gidduutti kan uumame nagaa buusuudhaaf yaalii godhan madaalaa waan jedhuun qabaa. Baay'ee gammanneerra baay'ee nu gammachiiseera jechuu barbaada. Wanni biyya keessa jiru dhugaa dubbachuudhaaf sirnoonni darban wanni seenaan hamaa isaan lafa kaa'an jira. Isa haga sirreessanitti yaadonni garaagaraa kan uumamu ta'uu duruu waan beekamudha. Ni sirreessan jennee waan abdannuuf tokkummaa Oromoo tokkummaa Itoophiyaa ilaalcha sirreessanii ka biyyallee furaa jiran waan ta'eef obsaan eeguu qaba yaada jedhuun qaba. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii meetira baandii 1922 irratti nu caqasuu jirtanii hornaat voanews.com iimeeli kenna qophii feesbuukii kennarra ilaaluu dandeettanii aga tokko tiwiitarii irraa ilaaluu dandeettanii kaan ammoo
marsaa VOA Afaan Oromoo irra ilaaluu dandeettan VOA Afaan Oromoo www.voaafaanoromoo.com yoo jettan afaanoromoo.com yoo jettan argachuu dandeettani. Tana taardhaabsanii qopheessin kaan ammoo guyyaa boqonnaa lamaan waan torban kan keessatti hojjanne akka tokko irra deebinee isinitti himna. Guyyaa boqonnaa lamaan jechuun sunillee Naayil Saatirraa caqasuu dandeettani. Taardhaaf jejjanne tanuma qophii boriitiin walti dachaana nagaa keessanuu bulaa sagantaa afaan Amaaraatti ammaan tan ittaana anen soraa halaqeeti nagaan bulaa.